dhugumatti reenfisii reenfa adagaa makiinaa ta'ee harki namaa keessa hin jiraanne keessi keenyas nu boqota. Birrii 1,000 2,000 jechuudha. Reenfa dhala keenya mana marsiifnaa jechuudha. Yoo immoo lakki argamnaan agaltu jettanii murteessaa. Ingaltu yoo jettan reenfisii hingalu mana marsiifannu malee intala Oromooti. Akkuma keenya hojii hojjechuu biyyaa baate nus bakka itti duunu hin beennu akkatti duunu hin beennu reenfisii mana maramee agalu jettanii maallaqa walitti buufna akkaawuntii haadhaa irratti yeroo isayyuu yeroo reenfa nu agarsiisan reenfa nu agarsiisuu maaliif didan gatii nu asirratti itti muddaa jirruuf nu jala dabarsanii dhaqanii maatiidhaan farramaa jechuun maaliif barbaachise ganni dubbadda yalla let's go. Okay, mubeki yani wati ko mubeki nabina aye witi godhadhe to deema hojii wayi farka qaba sirreeffa ende be dhufa hundi keessan copy link share godha ila wahe mijayo kana hundi keessan ku qabdan ho gidraa ta'e malee copy link share godha obboleti teenya tana nuti asireef hin argamne jenne iyyaa jirra kara biraatiin immoo reeffi argame reeffa galchina janii waraqaa maatiitti erganii mallatteessaa jennaan maatiin kaleessan doo mubaarak eegaa oraniyyu haga mubaarak dhufee waan sinin je'utti hin mallatteessinaa hin galchina reeffa nu eegaa jenneeni reeffi argames hin jiru bakka reeffi jirus hin beeknu garuu maatiidhaan reeffi argame mallatteessaa janii maatii qoraa jiru ijoolleen maatiitti dhiyaatan dawwalaatoo obboleessa micayyoo fidaa waan jiru asumaan itti himnee gara tarkaanfii deemutti fudhannaa jechuudha. Dubbii micayyoo kana dubbii qabbannee ta'uuf deemaa jira. Reeffi argames tokko hin jiru Oromoo. Reeffi argame tokkos hin jiru. Reeffi erga argame nuti dhaqnee reeffa hin laallannaa hin marammarsiisnaa nuu kennaadhaa jennaan bootaa nu oksanii jechuudha. Bootaa nu oksan. Kanaafuu reeffi argame hin jiru. Yoo argamellee marammarsiisnee maaliin akka ishiin duute barree akkasittiin reeffa obboleetti teenyaa galfanna. Sinii galee kanaaf eenyu kanas keessa jiranii obsee isin maasitti dhiyaattanii intinaaf hayyamatoo as gumaan ishiitis ba'ee dhugaan ishiitis biyya arabaa duutii micayyoo tanaa hunda keessaniif siniif fakkeenya ta'uu qaba. Sinii galeera miti nuti duuneetuma ijoolleen mana arabaa jirtu duuteetuma reeffi ishii maasitti gad ergamuu hin qabu. Maaliif du'an sababni isaan du'aniif maaliin kana baruu qabna hundi keenya. Akkasii sinin jaa maatitti dawwalaa maatiin haa dhufanii obboleessi micayyoo haa dhufu dawwalaa maatitti annan dhufa daqiiqaa muraasaan booda. Obsee maatitti dawwalaa. Ganni. Oye. Ganni warra modeetaraatiin yeroon qoosaa kan jedhu ol galchaa jedhin yeroon qoosaa kan jedhu. Innis waan naqabu qaba waan ta'eef. Micayooti amattis na ergee jira wanti isaa yeroo qoosaa jedha TikTok isaa lakkoofsa 8 barreessi yeroo qoosaa si galchanii warri modeetaraa filis warri modeetaraa torba barreessaa jira kunoola. Ani modeetaraa qabu akkaman gwaara. Yeroo qoosaa kan jedhu la profaayilii gurraacha qaba. Aywa galee jira kunuut. Akkam jirtu nagaa keessanii? Yeroo saaba gara gaannu. Koppiliin kitaaba godha eessa namni hin jiru. Koppiliin kitaaba godha. Kitaaba koppiliin godha hundi keessanuu. Yeroo qoosaa dubbadha ishee annan nufa daqiiqaa muraasaan booda. Haa ta'us baay'ee si dhaggeeffachaa turre hordoftoonni fi warroonni karaa garaagaraatiin gumaacha nu gootan baay'ee galatooma ulfaadhaayi. Ammallee karaa garaagaraatiin nu utubaa jirtu yaada garaagaraatiinis deeggarsa nu gochaa jirtu. Amma namummaas ta'e amma lammummaas nu bira jirtu. Baay'een namaa dhugaa keenya barbaaduudhaaf sararaarra jirtu baay'ee galatooma ulfaadhaayi. Kana qofas miti. Boruufillee namni yoo wal bira dhaabate bifa kanaan gaarii waan ta'eef egaa wanti miicoo kana wal qabachiisee dubbachuu barbaade yoo jiraate reeffi argameera maatiin akka mallatteessaniif kan jedhu gara biyyaatti wanti haasa'amu waraqaan baheera jedhamu sirriidha garuu maatiin kan inni dhaggeeffachaa jiru waan hawaasni kun jedhe yookiin immoo amma hawaasni reeffi kun miicoo keessanii kun kan keessanii yookiin immoo kan keessan miti amma jedhamee marammaramee fiizikaalli shiishii ta'uuf kan ta'e adda bahutti nuti wanti goonu tokkollee waan hin jirreef inni lammaffaan immoo humna dabalataa naannoo sannuu to'atu yookiin immoo lafa micoon itti duutee reeffi ishii galeera yookiin immoo waajjira reeffi keessatti boqotu
jira keessa gaheera kan jedhu sani namoota qabatamaa san barbaanne nuti. Namoota tokkollee baay'ee isaanii keessan dubbisne irraa miidiyaa kanarraan illee akkas jechuun barbaadu waan hin jenne hin qaba. Haa ta'u malee hordoffi nuti goonus gama keenya hin qabna. Isinillee baay'ee nu deeggaraa jirtu. Haa ta'u malee namichi du'ee jedhee reeffa mucoo kana akka biyyatti galuuf maatiin akka mallatteessaniif gochaa jiru eenyudha? Inni maal qabatamaa maal akka argee of harkaa qabu otoo barree gaariidha jedheetan yaada. Kanaaf nuti immoo gama kan biraatiin yaaliin nuti gochaa jirru Mubaarak illee keessan dubbiseen ture isaan nun argine. Homaa waan qabatamaa tokko. Maatii mucaatii? Nuti maatiidhuma. Biyya keessa jirtaati? Ani biyya keessa hin jiru. Kanas ta'ee sanas maatii mucaa qunnamaan jiraan maal maqaan isaa guddataa moo? Gaaddisaadha. Gaaddisaa Xumuraar. Obboleessa talaa qunnamaan jira. Mucaan kun dhaggeeffadhaa. Oromoo dhaggeeffadhaa. Intalli kun intala Oromooti dhalattuu naannoo Shawaati. Oromummaan si gahaadha. Namummaan si gahaadha. Gaaddisaan kan na dubbise maal wayyaa? Waraqaa fidanii mallatteessaa jedhanii. Waraqaan Saudi Arabiyaadhaa an reeffa gara 40 ol galcheera. Reeffa ijoollee shamarranii. Waraqaan jara bira dhaqu maa inni Saudi Arabiyaadhaa beektu nama itti gaafannu hin qabnu. Nu maatii mucaati. Reeffa malee waa tokko dubbiin barbaannu reeffa mucaa keenyaa nu galchaa ka jedhu mallatteessanii kennu. Kanarratti immoo akkamitti mallataa birrii keenya baafnee mucaan maramtee waan isinitti hin duute barree yoo harki namaa keessa jiraate intaloon shawaan sunii fi namichi nafxanyaan sun qabamanii mana hidhaa galanii jennaan isinii galee jara qabsiisuudhaan bakka jirru iyyinee Mubeekoo malee nuti amma akkasiin mallatooftee mucaan kun biyyatti galuun adagaa hamaa adagaa ijoollee shamarran biyya Arabaatiif isaadhaatiif dubbataan jiru. Obboleettiin keenya duuteetti ishii haa ta'u erga duuteetti jedhanii waraqaa keessanii duuteetti amaneera. Maaliif ituun duunee waraqaan bahee hin deemu? Akkamitti duutee maaliif nu dhossan? Mana hakimii isiin jirtu maaliif nu dhossan? Anoo nama nan qaba, nama iqaamaa qabu, nama waraqaa iyyamaa qabu nan qaba danuu. Ijoolleen Oromoo kumaatama dhaqu amma dhaqaa jennaan. Maaliif bakka isiin itti duute nu dhossan? Kanaafuu jennaan qaalittii joonjii jechuudha. Qaalittii joonjii as jala jeesee dhaggeeffattee nafxanyaadhaa afaanii kaa jirtu. Ilmoo haadha ra'u dhageesse ati. Reenfi galu tokko hin jiru eeyyama koo malee. Dhageesse achi wushaa maalannoo. Sagaxee ilmoo nafxanyaa. Dhiifama waliin antakamuu beeku. Intala ajooftuu kana laa namni reenfa mucaatti taphataa jiru. Namni ijoollee Oromoo dhaggeeffadhaa. Maqaa Oromootiin diqaalaa nafxanyaa irraa dhalatte jechuudha. Intala kana kan dhiiga mucaa dhossaa jiru jechuudha. Intala kana suuraa sii qabadhaa. Warri Saudi Arabiyaa Riyaadiin jirtan nu barbaada. Namni akkamitti reenfa obboleettii ofii gurgurata. Kan ajjeesifte intala kana. Geessanii kan ajjeesise qaalittii kana. Qaalittii shuuxaamii kanatti jiru ajjeesiftee nama 6,000 tuffattee dheenga dagastii irra galtee Riyaadiin keessa warri jirtan piliis ijoollee Oromoo. Piliis kokkeenaa qaba intala kana. Reeffa obboleettii keenyaatti daldalaa jirti. As teessee ajjala jirti eeyyee ajjala jirti amma. Ajjala teessee akkaawuntii adda addaatiin dhaggeeffattee namicha nafxanyaatti. Dhageessanii kan mucaa keenya ajjeese nafxanyaadha jedhee labsa amma. Inshaallah abbaan barbaade wala hunkuru. Abbaan barbaade wala hunkuru. Erga haqni mucaa keenya ba'an jiraanne namichi nama xaayyeeti nafxanyaata ajjeese mucaa keenya. Ergan dhiyaadhu jedhe gaafa gandummaan kaatee kokkeen ijoollee jalaa qabamtee tiktookii irratti fidamte giddii jaraa nuu baasu akka mucaa keenya jechuudha. Kana bakka furmaanni jiru. Qaalittii ajuuzaa kana jechuudha. Viidiyoo waraabbatee jira namichi. Jaarsisii biyya keessaa yoo dhagaa jiraatte kottuu dhiyaadhu. Jaarsasiitti nu dawwala. Maqaan sii warqee jedhamti siin gumiti. Naa hima maqaan sii. Warqeedha muu beeku
Azira jala kana keetooraan kan jedhu ola harkisanitti dubbadhu warra moditaraatti. Qaallitti kun viidiyoo irraa waraabbatee jira naftanyichi warqee jedhamti dhalattuu naannoo shawaati. Shawaa miti yoo barbaadde samaa irratti dhalattu. Kan dhiigan tala keenyaa dhossaa jiru qaallitti warqee jedhamtu ajuuzaa kana namichi naftanyaan viidiyoo irraa waraabbatetu jaarsa qabdutu daa'ima biyya keessaa qabdu sagaagalummaadhaan namichi irraa viidiyoo waraabbate jedheen likkii si galcha jechuudha. Ushitti baalagee akkamitti reeffa boleetti gadi daldaltaati qoshaashaa naamanaa namichi baalageedha nageenye maal engadda viidiyoo namni inni waraabbanne hin jiru nama mana isaa dhaqee guutuu sagaagala namichi baalageedha jedhan. Jirra jirtu jenna yaada dabalataa jechuu barbaadeen akka isaan amma seene waraq warra sirra jirtan hundi keessan dhaggeeffata sa'aatii kanatti kaleellee ajandaa biraa mubaaraa kan harkaa qabatanii waan baay'ee jirta qottaana kunnama keessaanis asiin na kunnama maatii mucayyoo kanaa seeratti nu dhaachuu qabu. Maatii qaallittii kanaa inumaayyuu Oromoo moo naftanyaadha ka jedhu adda baafannee kaane seeratti dhiyeessuu qabna jechuudha. Atattamaan waraqata fichisiiftee biyyatti ergite waraqata utuu mucaan keenya hin maramin utuu nu as teenye arganii guyyaa iyyinee reeffa mucaa keenya barbaadaa jirru waraqata fichisiiftee biyyatti ergite jechuudha. Maatii miskiina fanamsiiftee kalee keessaa baafatan jechuudha. Bakka shakkiin keenya dhugaadhaa jechuudha. Qaallittii kana kalee keessaa baasee gurgurate akkasitti dubbanna jechuudha. Lana qoshaashaa jala teessee naftanyaa afaanitti diqaala yoo sirraa bu'ee nan du'eeka umurii koo dhiifama yoommoo narrabsi lakkii isiin gaarii jirti sirrii koo teettanii natti himaa nan gubadheen. Ube gaafa deebii dabalataa jechuun kiyya waan illee wanni barbaade ani irra jabaa mucatti ajjeefte tana irratti maatii isii osoo nuuf gara seeraatiin nu dhiyaate dhugaa santu giseessan reeffi mu'etti tanallee argama jedhee yaada. Gaafa maatii isii akka jiruun gara poolisaatitti xaraganii mu'etti tanallee reeffi isiin argama. Sababa isiin duuteefillee argachuu dandeenya. Kanaan booda dammoo falli biraan jiru osoma gara isin nu deemtaniiti warri biyya keessa jiru maatii isiiti akka wal qunnamee ati akka qunnamtuu barbaadu malee ani seeraan adeeman maatiin amma maatii gargaaruudha nu bakka maatii ammallee jechuudha ijoolleen koy maatiin dhufaniiru koy alima maatiin dhufaniiru alima ko ketoraan bagana kan dhuftee haqa haadha ka jettu maal jedha artaati komentii irratti naan galle bagana kan nu eegdanii haqa haadha moo maal ka jettu maal jettee kaati gifti keessan siif ergeera maal biyya keessaa naanan si gaafadhe nagaadha duramsa nagaan koo nagaa kooti warri biyya keessaa naqunnamaa nana si okay thank you follow si deebisa warri biyya keessaa keessattuu dhalattoonni naannoo shawaa baga naannoo gaantee intalli kun ummanni naannoo shawaa yoo hiriira ba'u ta'e maatii sana to'annoo jala oolchuu qabdu mee maatii gaafanna qoy maatii raayyaa fulanna qoy ketoraan Oye. Akkam jirtu nagaa keessanii mubaarak. Nagaadha wallahi carraa isin qaqqabe kanatti baay'een gaddee anis akka obboleessa tokkootti akka maatii tokkootti utuu obboleettiin koo duutee jennaan akkas ta'e baay'ee natti dhaga'ama. Akkan isinitti dhaga'amu wallaallee miti akka maatii mucaatti isiisiidha walaarti laata shaqaabattiin akka maatii mucaatti meemaa jettan. Nuti jechaadha mi'aawu namni gaafa dhalatu du'a garuu duun jechaadha akka aadaa Oromoottis akkaataa qaba. Nuti garuu du'a lama duune yookaan obboleettii keenya arganneen awwaallan yookaan yakkamaan kun seera jala nuuf hin oolle jirti jechuudhaaf nutti ulfaata duute jechuudhaaf nutti ulfaata. Nuti galgalaaf ganama maal dhageenya jennee jechaadha galgalaaf ganama waa tokko eegna nuti kaleessa abbaan jechaadha warra to'annoo seeraa jala oolchu jennee obboleessa to'annoo seeraa jala oolchu jennee yaannani mucaan kan inni keessa jiru aanaa giincii keessa jechaadha achumaan micoon sin dhalataa isa tennaan jaldoodhan
abbaadhaniin bakka nuti qabuu hin dandeenye wanta ta'eefoo dhaqaa warra jalduu minamna gaafadhaa bakka nu ilaallatoodhaan warra jalduu dhagnaan mucaan eessa dhaabbatee bilbilennaan aanaa gincii keessa dhaabbatee bilbileen aanaa gincii keessa dhaabbatee bilbilennaan lakkii nuti hin beeknodhanii warra sanii wal quunnaman jechaadha warra ginceteen walga'iirra turre wanta ta'eefoo maal